Ashama harka fuudhee hordoftootaaf kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Ani nagaa kiyya qaba, isinis akka nagaa qabdan abdii Rabbiirraa qaba. Please warri afaan koo kana dhageechanii, warri sagalee kiyya kana dhageechanii hundumti keessanuu ijoollee keenyaaf sagalee ta'a haga dandeechi keessanii waaqa kadhadhaa akka amantaa keessaniitti dhugaa. Isaaniif waaqa kadhachuu jechuun isaaniif sagalee ta'uu jechuun ofii keetii waaqa kadhachuu jechuudha. Maaliif jennaan bakkuma jirrutti hundumti keenyayyuu bakka jirrutti nurra hin geenye malee tuffatamnee jirra. Nurra hin geenye malee qallallee jirra. Nurra hin geenye malee kabajaa goonguma kabajaa namaatiin miti kabajaa sareen qabduyyuu hin qabu. Amaaras ta'e Oromoos ta'e Itoophiyaa ta'uu keetiin qofaan bakka jirtu maratti kabajaan sirraa akka fuudhame baraatoo sagalee ta'aafi waaqa kadhadhaafi dhugaa akka amantaa namni kamiyyuu waan fedhes ta'u amantaa qaba. Amantaa qabdanii waaqa kadhadhaa. Isaaniif miti ofii jecha waaqa kadhadhu. Hunda keenyayyuu hundumti kee mee mana jirtanitti jechuudha. Biyya namaa kanatti mana jirtanitti hundumti keessan kabajaa qabdanii. Kabajaa barreen gaddaarra moo barana irra qabdan, bara achaanurra moo barana irra qabdan. Guyyuma guyyaan akkuma guyyaan ida'aati deemu kabajaan keenyallee nurraa mulqamaa jira. Yoo waa gaafattellee waan sana namni biyya namaa kanatti namni sinii deebisu hin jiru. Mataa keessan gaddaffaamtanii bultan. Sinii galee sodaattamtanii hojjettan, sodaachaa hojjechaa jirtan. Hundumti keessayyuu aanamarraa qabee jechuudha. Kanaafi waan akkana nu godheef waan kabajaa kana nurraa akkanatti mulqeef Rabbitu beeka. Guyyaa tokko kabajaa nutti godhamuu danda'a. Guyyaa tokko immoo Rabbiin nu dhaga'uu danda'a. Guyyaa tokko rakkina keessaa nu baasuu danda'a waan ta'eef hundumti keessanuu sagalee ta'aafi waaqa kadhadhaafi hedduutu akka namatti dhaga'ama. Waan nuyi keessa jirru mana hidhaa ma'aatii nutti bu'e kanatti jechuudha. Dhugaan siniin jedha namni sammuu qabdan har'a nyaannee dhunna rafnee kaana hojjetannee bulla garuu bor waan taanu beena. Sinii galee waan nu itaane waan lammiin Itoophiyaa ta'e namni hin ta'u bakkuma fedhettu. Biyya baay'ee argaa jirra. Biyya baay'eetu biyya namaa keessa jira. Itoophiyaa bichaa miti. Garuu ma'aatii nutti bu'e kana Rabbiin akka nutti buusetti nurraa haa kaasu. Salphina nutti fide kana jechuudha. Guddaan kabajaa dhabee, xiqqaan kabajaa dhabee, daa'imni araasiin waggaa lama waggaa takkaallee kabajaa dhabde keenya dhiigni keenya Itoophiyaawwiin jechuudha. Kan hundumaa immoo waan goone isatu beeka Rabbiin. Yoo badii hojjenne badii keenya dhiifamanuu fa'aa godhu hundumti keessanuu jechuudha. Ani kanas ta'e sanis ta'e wanni nani dubbadhu hin jiru. Sinii galee warri gandaas ta'e maalis ta'e way jimmaa miti way arargee miti way maalii bichaa miti kan hidhamaa jiru. Hunda keenya hidhamaa jira. Way Oromoo bichaa miti mana hidhaa kana keessaa rakkachaa jiru. Saba hundatu rakkachaati jira. Tigreen keessa jira. Amaarri keessa jira. Sabni hundumaa namni Itoophiyaa tabaal hundatu rakkachaa jira. Hunda keenya salphachaati jira. Borus bakka jirtanitti Dubaay hin jiraadhu, Kuwait hin jiraadhu, Baareen hin jiraadhu, Beerut hin jiraadhu. Gochaan Saawudiitti ta'aatii jiru kun bakka hunda ga'uu jira. Hundi keessan gurra hin cufatina. Dhugaan siniin jedha osoon ani wannan ta'e isinitti hime dhugaa maadhee isinitti hime. Dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Salphinni nurra ga'e kun guyyaa tokko Rabbiin nurraa kaasa ta'a. Osoo xaarree bulluu odoo dafqa keenya anxafaxafnee hojjechaati jirru kabajaa dhabne. Teenyee miti kan argannu waa maraayyuu. Waan gaarii nyaannee dhunnee miti kan argannu waa maraayyuu. Sii galee sa'aatii 24 akkanatti zoorreeti kan argannu. Birrii takkas taatu birrii lamas taatu garuutuyyuu immoo hojjennee nama biratti kabajaan qabna. Salphina malee kinoo salphina akkana kana nu qunnamaa jira.
kan hundumaa immoo rabbiin nurraa haa kaasu. yaa nama sagalee kiyya dhageechu dhugaan siniin jedha. Ana akka sirra gaheetitti ilaali hundi kee. Si'aatii tokkoof daqiiqaa tokkoof azanii sitti haa dhagahamu, gaddi sinitti haa dhagahamu hundi keessan jechuudha. Yoo bakka hundatti kabajaa arganne bakka hundatti yoo bakka hundatti nagaa arganne bakka hundatti kabajaa arganne. Yoo bakka hundatti nageenya lammiin keenya hundu nagaan bobba'ee gale bakka hundatti bobbaanee mataa ol qabannee deemna. Dubaayitti akkana ta'ee Kuweetti akkamitti mataan kee ol qabamee deema. Saawudiitti akkana ta'ee akkamitti Dubaayitti mataan kee ol qabamee deema. Hedduu nama gaddisiisa. Maal goone? Ani gizee tokko wanni nani keessa kootti na gubatu maal seete? Maaluma goone kana duucha? Maal balleessine? Maal goone? Akkuma nama akkuma lammii gandaa akkuma biyya biraa hojjetachaati jirra. Hundumtuu dafqee jiraachaa jira. Maal kan hundumaa? Maal salphinni kan hundumaa? Yoo hidhame jabaan akka seera isaatti akka manni hidhaa jechuun ani waa'ee seera kanallee waa beekee miti. Yoo hidhame ko namni umurii waggaa meeqati ol mana hidhaa seename. Namni kan nama hiisisu badii feetillee hojjedhu umurii waggaa meeqa hiisisa. Waggaa meeqa umuriin kee waggaa guute mana hidhaa seentame. Daa'ima waggaa daa'imni waggaa lamaa waggaa sadii ji'a lamaaniitiin ulfee achi keessatti siqaa nyaatu namatti hin dhaga'amu. Biyya kam jira wanna akkanaa jira? Ani gonguma Itoophiyaa nurratti bichaa baatu nurratti bayinatti fakkaate akka kaayyoo kootitti. Lammaffaa waan dubbachuu barbaade ijoolleen asitti walitti dhuftanii mana godhatanii wal fuutanii maal jettani? Yaa ijool biyya kanatti hin dahina. Biyya kanatti hin dahina. Biyya keeti yoo daa'ima godhachuu barbaadde biyya keetitti galii godhadhu. Ani wanni garaana gubu jabaa fi miti. Daa'ima siqaa nyaattuu fi daa'ima oo'a san keessatti akkasitti gubattu waan nyaattu waan dhudhu dhabdee siqaa nyaattu santu garaa kiyya na guba malee jabaa miti. Dhugaa dhiifama naa godhaa ta'u siniin jedha. Daa'ima homaa hin beekne kanoo bishaan dheebottee namaaf obsuu hin dandeenye. Isatu na guba malee kan jabaate miti. Garuutu iyyuu immoo xifaatii kan qabu nuyi. Biyyaa baatanii gaafa biyya namaa dhaqxan dalagachuuf biyyaa baatanii achumaan turtanii waggaa 15-20 akkas turtanii achumaan beetasaba ta'uu taatanii wal fuutanii daa'ima godhachuu barbaadan namni hundumtu. Daa'ima sana garuu har'ammoo chiggirii wajjin seentani. Gaafa daa'imni sirratti rakkatte ati sammuu keen cinqamta. Sigala namni normaali ta'e kophaasa singilii ta'e cinqamullee qixxee miti. Garuutu iyyuu immoo ba'aan biraa baattee gaafa cinqamtu mataan kee oofii ta'a jechuudha. Kanaaf yoo isiniif danda'ame warra sitti wal fuudhaa jirtanii osoo akka kootte jechuudha. Kan namaa kennus Rabbi, kan nama dhoowwatus Rabbi. Hojii Rabbi keessa seenuuf osoo hin ta'in yoo isiniif danda'ame biyya kanatti hin dahina. Biyya namaatitti hin dahina. Ofis rakkistanii ilmoo keessanis rakkistan. Ofii keessanii cinqamtanii ilmoo keessanis cinqata waan ta'eef yoo isiniif danda'ame hin dahinaa biyya kanatti. Ana akkas jechuun barbaada. Hedduuta kana nama guba dhugaa. Namni nagarreen jiru hundumti keessanuu argitanii jirtanii dhugaan siniin jedha. Dubartiin ofirraa hin xilibsan qabdu. Dubartiin ofirraa surwaala hin qabdu.
dubartiin ofirraa waa baay'ee dubartoonni jechuudha nuti dubartoonni rakkinni keenya waa guddaa waa baay'ee jira gaafa waan akkasii kana agartu illiinan kee haga kamse dhukku dhiirallee odoo ta'e haa ta'u mana hidhaa kana keessatti jechuudha mee ofuma keessanii taazaba maaluma goone garuu rabbiini ani koo rabbuma ana amma waa'ee karaa namaatiin rabbumti maaluma goone rabbumti maa kana nu qallalcheedha kanuma waaqa wanni jechaate jiru Senegalee amma kun hundumtuu bakka tokkotti akkanatti ashagamee jiraata kilaasii tokko keessatti nama tokkoon haga o'uun agartan kana bira mukeefin hin qaban mukeefin hin jiru fixuudha jechuun ormi daasii qabaare sa'abbaan gaafa cabsee sa'abbaan gaafa cabsee ormi dhayeetti fixeessan ofii keenyaaf kan keenya nu gate waan ta'eef eenyuun nu kabaja kanaaf hundumti keessan yoo siniif danda'ame sagalee ta'aafi kadhannaa godhaafi waaqa kadhadhaafi wanna bira wanni sin gootaniif hin jiru waaquma kadhadha mee yaa rabbi kan keessan baasi bakka jirrutti kabajaa teenya nutti godhi bakka jirrutti jaalala namaa nuuf kenna jedha waan biraatii qabaaxaraatiin waliin namni cinqati ani amma dhiifama naaf godhaato jechuudha asittoo maal ta'a anoo maal ta'a dhuguma biyya kiyyatti gala dhuguma maatii kiyyatti nagaan gala kana na cinqa malee jechuudha wanna biraa nan cinqu fiqirii sin asirra maraachaa jirtan waan haasa'uudha hin malle waan gochuudha hin malle gochaati jirta waan sinirraan eegamne wanni hojjettan wanni gootan wanni dubbattan wanni haasoftan kun taalan sin fuuldura jira isin garuu kan sin daladda waan an bara kun isinirraa eegama miidiyaarra gaafa baatu taphaaf yookaan qaldiif yeroo kee dabarsoo osoo hin taane waa tokko waan gaarii tokko namaaf hojjettee namaaf waan gaarii tokko namaaf dabarsuuf Senegalee zimmettaniituma yeroo keessan asirratti isin firii ani bichaan yoon kophaa kiyya firii ta'ee jiraadhe noormaalii ta'ee jiraadhe maanni bu'aan kiyya kophaa kiyya mee maal godhe mee kophaa kiyya bileena meeqa hoonan qabaadhe mee maal laa godhe yoo namni hin jiraadhe kophaa kiyya jechuudha jireenyi kophaa wajjin yoomiyyumaayyuun toltu uummata kee wajjin saba kee wajjin yoo jiraatte biyya nagaa yoo jiraatte jiraanna biyya takkanatti dhumaatii jira asitti dhumaa jira dhiifama naaf godhaa dhumne mee itti yaada dhumne dhugaa biyyatti guyyaarra meeqa dhumaa jira biyya namaatitti meeqa dhumaa jira gaafa kana yaadde hagamsitti dhaga'ama ani wanni nan yaadu sinitti immoo dhuguma maatii kootti nagaa gala nagaan isaanitti nan gala isaanuu nagaan na eeganii anuu nagaan nan gala kana kan mataa kiyya nan dhiphisaa jiru guyyaa tokko nagaa ta'uu isaanii nan argaa laata ijaan isaanoo ijaan na argani laata kanaadha Senegalee kanaaf yoo siniif danda'ame hundumti keessan waaqa kadhadhaafi rabbiif jedha ofiif jedhaatoo namaaf jechaa miti rabbi kadhadhaa yaa rabbi mee kabajuma nuuf kenni qabeenyaa mitiidha wanni kabajaadha waliin jirtu ulfina nuu kenneedha kadhadhaa qabeenya kan namaa kennus rabbi kan namarraa furatus rabbi hojii rabbiitiin kanaafi rabbi mee ulfinuma nuuf kenni nuti lammii Itoophiyaa tanaa mee bakka jirrutti kabajaa nuuf kenni jaalala namaa nuuf kenni jaalala saba nuu kenni jedhaatoo kadhadhaa hundi keessan mee waan nu qallalchite sana nurraa kaasee waan ulfinaa nutti qabeedhaa kadhadhaa hundi keessan xiqqaa guddaan keessan jechuudha hojii ambaraa dhiisaa waan ambiraat irratti bobba'uu dhiisaa inni bu'aan nuuf hin qabu hundumti keessan dhiifama naaf godhaa dhumaa jirra mee biyyattis ta'ee biyya namaatis ta'ee jechuudha namni maatii kee keessa waa du'e hin jiru akka kootitti ollaale galanni rabbiif haa ga'u nagaa kiyya qaba homtuu wanni narra ga'e hin jiru garuutu yoommoo mee isin warra asirra jirtu kun jechuudha biyyattis haa sinjalaa baddalamu biyya namaatittis kan sinjalaa haa baddalamu yoon kan namni beektan yoon kan namni jaalattan yoon kan firri keessa namni waa ta'e hin jiru kanaaf hundumti keessanuu kadhannaan godhaa'ee galatoomaa namni hundumtuu haga beekuma keenya yoo dubbanne ana akka kootti waan natti dhagaame yoo dubbadhe sammuun koo raftee na argata
kanaafi galatoomaa isiniin jedha hundumti keessanuu waaqa kadhadhaa akka amantaa keessanitti bira dhaabbadhaa isiniin jedha izoo jedhaani yeroo sagalee taataniif yoo dhagaan isaanis sammuu isaanii raftee argata yoo isin zimmettanii achuma zimmettanii immoo namni ittuu maraata cinqatiin nama maraacha cinqatiin nama ajjeesa cinqatiin lubbuu namaa baasa wanni lubbuu namaa baasu waa baay'eedha dhukkubsataniif fi miti namni kan du'u cinqatiinu yaanni yoo namatti baay'ate lubbuu namaa hin baasa kanaaf yaada isaanii kana irraa hir'isuuf hundumti keessanuu waa'ee isaanii haasa'an isiniin jedha nullee bakka jirrutti nagaa keenya nu haa godhu isaanillee rabbiin kan du'eef jenneta kan jiruuf immoo nagaan achi keessa isaan haa baasuun isiniin jedha naaf galatoomaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa bakka jirtanitti rabbi nagaa isiniif haa baay'isu baay baay